maatiin si gabaafattee si jaan maal jettan? Kennaa laasa. Ilma namaa kanaa miti kan haala amala isaati malee. Yaa, ni dhageessan? Noos By the way, baraatee hedduu dheerattee bargni beektaa garuu. Mashaallah. Garuu ani akka kas maani by the way dheerinni narra kine normaali ni beektaa? Ayi onama. Yaa. Modelina sanuma kan dheeradhe. By the way, baraatee hedduu dheerattee bargni beektaa garuu. Mashaallah. Garuu ani akka kas maani by the way dheerinni narra kine normaali ni beektaa? Ayi onama. Yaa. Modelina sanuma kan dheeradhe. Asli wal qixa jirtaa bar garuu baga dheeratte ishii. Alhamdulillah. Yaa. Maal gochuu gaafa karaa gadi laattatu. Deebi'uu barbaadaniif jeeti. Namni bakka wanta isaan dhibne hunda nama isaan dhibsiisanii beektaa? Amma maal isaan dhibe? Isaan dhibee sila? Isaan maal dhibe? Kosan jedhaan sillee musliim. Ati wayis dhibee? Ana dhibne si waan dhibne. Wayne ni konjoo baal. Ni guddi baal. Atiin kun wallahi azim dhuguma ilma gootaati ni beektaa? Hayyuudha. Wallahi. Mashaallah. በጣም እትቹ ሰሙን ከንኬ በጣም ትበልሴ ያደ ሲገሌ በጣም እት ሄዱ ሲገሌ ስላቲ ከና በቃ ኦሶ ቢየ ቡልችቴኔ ቡልችቴኔ ቤታ ቢየ ነተው አረማ ኪሻ ናረስቲ ነው እንዴ ዮናንስ ኢንፋርስ ኢንስፈር ኦሶ ቢየ ቡልችቴ አካጃይ ቡልችታ ከሳቡ ቢየ ዱበርቶትኒ ቆፍቲ ጅርቱ لا إله إلا اسمع ما قال الناس اسمع نيم داد እንዴ ማረኩ ቀብ بلشو እንዴ ቡልችቴ የወርቶ ታግኝ አሞ አቲ ጊዜ ቡልችቱ አናዛጂታ بريد ያዲ أنا لنا سامع በቦክስ ምናምን ጀቻ ጊዜ ናጀቹ ጠቅ ጎዳ تسمع ما نرى برتن هنا جرت ولد كواجا شيء جلال بلشة ثانا ያ awan rabbi galata galche ummata surre mata ba fadda jede takkiti sin dabe beta alhamdulillah ummata uffeftela rabbi rayase bar amal tu galchen jeda bar isan baga wala gartani baga walgetani gammachu tana hanga dumatit addunya ratti mitaga jannatati toliti sana ya dabu asidumma kesan hin qabnu warri gammadanis baga gammadani amin bago no gamman warri gubattanis baga gubattani nuti ifajen kenna lafatti mbune makishallen baga gammadde maki ኦይ akkan argutti gurba kana silkille nu jola fuudhutti injir gabroon fata jirtamo maayni wonni san ungalle bar maay iyam bilbilana jala fuudhutti ፍቅር ነው ጃለሉማ አይለኪ duraan bilbileeti miti dik waa barreesse jennaan na xibi godhe jennaan na deebisa coomina maaltu jira rakko jira ጃላኒን ገገብሳ ጅርምጫ ستي مراكو كيسان زيو mee keessaan na dubbisi ora iluu galchi miira keessaa bainaan jedhaa bar iluu galchi modee tara naa kenni iluu galchi نيدل kunootin jira iluu koo galchi modee tara naa kenna natti harkisaa argu jira kunoo Akkam jirtan kongiraa aruustichaa fi aruustisti baga guyyaa kana rabbi sin gahe maashaallah tabaarakallah kongiraa jureeshin anta harargeen warri afraan qalloo kun duraa guurrate iluun kun oflaawarii darbu jira shoomina jajjaba wallahi laazim maashaallah ibsishaa baga gammadde maakii baga gammaddan ساقو كو غلطو kongiraa ለቱ ወንድ ኪስ مانجي سو iluun karaa jira راجر كنو سينا جرا سينسين iyyoo neetworkii isaa baana karaa jira saniif neetworkiin digase aboo ziizoo mucaa himatti mucayoon inni himatti ibsishaa ciniinaa dhagettee himatte anta ciniinaa anuu wayta lama argee bara Mucaan- matti gara galee ciniinaa ciniinaa dhagette coomina foon diimaa biyyatti hin nyaanne foon diimaa biyyatti hin nyaanne ibsishaa gagalte san So ada pun di malar pakat
Abbo Qilikili galchu warra soddaallee galchiree nu komatanii ati ummata baalee bichaa ol guurrattee maal jechuu kan keetti. Maa kunoo keessuma jira dhiyeera kottaa seenaa dhiin. Jirra warri soddaa kunoo. Eewwa. Ilu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wala kam ati gurba mamana batta ko jolle akan taane haasofsiisaa jirta mala rabbashi Maal goone Ilu kenna. dalga oofaa jirta akkami ummata maagi warra mushurraa gaafannaa si dantaatee sani warra wal fuudha gaafannaa si keessa deemtanii miti fuutan hin heerumtani sanan wajjin asseettani baga gammaddee maakii teennaa shubbutii teennaa welcome to Baalee siin jenna baga ganda warra soofuma dhufu abbii warra gara jijjiirreera tokko lafa babal'ifannaa. Isin kana booda kennaa miire Ilu. Maa kana ta'een nuti teennaa miti duruu teennuma. Jechuun abbiyyoo himattee kana booda hin jiru gara biraa himatuun bar. Qututtirii kenna jala jirti. Oromoo tanama muraati ganda Sun akka waliigalaatitti qabeenyummaadhaan teenya. sanimmaa teenna sun beekamaadha. Akka Oromootti Oromoommattuu himachuu mirga qabdi keessatti teennumaa fi warra soddaati jechuu barbaade. Maranneen fudhatanii mara atillee ni matti. Alaa kullee albaga gammaddanii shaashaanuu jedhaa umrii waliin dheeradhaa. Isalii bilbila keessan ibsishaa booda itti baatan inshallah. Maashaallah tabaarakallah maakii fi ibsishaan live irra seenanii namoota mormii gaafii itti dhiyeessanii fi namoota waan tokko jedhaniini deebii hundaa deebisanii fi nama dhugama jedhee ibsishaanii namoonni akkuma jechoota garagaraa jedhaniini akkoonin faarsaa akkoonin arrabsaa Oma garagaraa jedha namni hunduu akkuma isatti fakkaate akkasuma yaada isaa kennaa jechuudha. Namni gabaabinaa miti kama daalamu naa taatee haala fi amala isiiti jedhee jira dhugaa isaati yaa. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.